Gaaffiin ulaa galaanaa Itoophiyaa sirrii ta'uu miseensi paarlaamaa Awurooppaa ibsan. Carraaqqii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasisaa jirtu seera qabeessa sirrii fi haala seera idil addunyaan kan deeggarame ta'uu miseensi paarlaamaa Awurooppaa fi ministeerri geejjibaa Faransaay duraanii Maariyaan beeksisan. Miseensi paarlaamaa Awurooppaa Faransaay Thierry Maariyaan turtii DHPI waliin taasisaniin akka dubbatanitti biyyi tokko ulaa galaanaa dhabuun hudhaa guddaadha jedhan. Itoophiyaan baay'ina ummata guddaa fi guddina dinagdee ariitii irra jiru biyya qabdu ta'uu ibsanii hudhaa kana hiikuuf ulaa galaanaa kan argachuuf carraaqqiin taasifamaa jiru seera qabeessa ta'uu akka qabu eerani. Akka ibsa miseensa paarlaamichaatti biyyoonni akka Itoophiyaa ulaa galaanaa hin qabne ulaa galaanaa argachuuf mirga qabu jedhan. Itoophiyaan taatee seenaa keessatti bifa hin baratamneen biyya ulaa galaanaa hin qabne kan jedhan Thierry Maariyaan haa ta'u malee ulaa galaanaa kan argachuuf carraaqqiin dippiloomaasii xiyyeeffannoo argachuu akka qabu eeraniiru. Jaapaan milkaa'ina Itoophiyaan misooma magaalaa fi dameewwan biroon galmeessite dinqisiifatte. Daanaan Daayirektara Jeneraalaa tajaajila nageenya odeeffannoo Dr. Asafaa Biyyuu jila gorsaa addaa ministeera muummee Jaapaan OU Saadmaasaan durfamu waliin mari'ataniiru. Marii isaaniin tumsaawwan dhimmoota nageenyaa fi tasgabbii naannawaa fi idil addunyaa irratti taasifaman gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf mari'ataniiru. Jijjiirama biyyaalessaa hordofee hojiilee siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa akkasumas riiformiiwwan damee nageenyaa fi tasgabbii irratti ibsa kennaniiru. Dabalataanis Itoophiyaan filmaatawwan nageenyaan ulaa galaanaa argachuuf sochiilee eegalte jilichaaf ibsaniiru. OU Saadmaasaa gama isaaniin tumsaa fi michummaa biyyoota lameenii gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf ni hojjetama jedhan. Akkasumas ijaarsa dandeettiin tajaajila nageenya odeeffannoo waliin eegalaman cimanii kan itti fufan ta'uu mirkaneessaniiru. Tattaaffii Itoophiyaan karaa nagaan ulaa galaanaa argachuuf eegalte Jaapaan kan deeggartu ta'us ibsaniiru. Guddina dinagdee Itoophiyaa dinqisiifachuun biyyattiin riiformii fi hojiilee misooma magaalaa waggoota muraasa keessatti jijjiirama qabatamaa fidan hojjechuun ishee akka fakkeenyaatti kan fudhatamu ta'uu ibsan. Itoophiyaan himata idil addunyaa lama irratti baname mo'achuun ibsame. Itoophiyaan himata gugurdaa lama investimentiin wal qabatee sadarkaa idil addunyaatti irratti baname raggaasifachuun mo'achuu ministeerri haqaa beeksiseera. Ministeer deetaan ministeera haqaa obbo Balaayihun Yirgaa akka ibsanitti Itoophiyaan mana murtii walaba idil addunyaatti dhiyaachuun himata gugurdaa lama dhimma investimentiin wal qabatee irratti baname injifachuu ibsaniiru. Obbo Balaayihun ibsa isaaniin Itoophiyaan himata irratti baname injifachuun kaffaltii beenyaa doolaara miiliyoonaan laakkamu oolchuun gamatti sadarkaa idil addunyaatti birmadummaa ishee kabachiisifachuudha jedhan. Himatni Itoophiyaan ittiin haqa ishee mirkaneeffatte kubbaaniyaa ijaarsaa qabeenyummaan isaa kan Turkiyyee ta'e Saannaay Veedis Secret Ltd jedhamu dhiyeessee kan ture himata doolaara miiliyoona 500 akka ta'e ministeer deetichi dubbataniiru. Kooriyaan kaabaa misaa'eloota Jaappaanitti furguggeessite. Royal News akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa misaa'eloota gugurdaan Jaappaan haleeluu gabaase. Taateen kun kan dhalate erga US fi Iraan jidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu torbaan lamaaf mallattaa'een booda. Hooggantoonni Jaappaan Kooriyaa kaabaa irraa haleellaan misaa'elaa irratti raawwatamuu ibsanii haleellichaan garuu namni tokkollee hin miidhamne jedhan. Jaappaan michuu cimtuu US hoggaa taatu Kooriyaa kaabaatii fi US jidduu ammoo waggaa dheeraaf muddama cimatu jira. Royal News Englishtu gabaase. Iraan hulaa Hormuz deebistee cufteetti akka tajaajilli oduu Fars yookiin Fars News Agency waaree booda gabaasetti Iraan hulaa Hormuz deebistee cufteetti. Iraan tarkaanfii kana kan fudhatte haleellaa Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu cabsuun Libaanoos irratti raawwatte hordofee akka ta'e ibsameera. Banamuun ulaa Hormuz hawaasa addunyaatiif abdii kennee kan ture yoo ta'u amma garuu naannichatti